Tarkaanfii mootummaan garee shororkeessaa ABO shan irratti fudhachaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo dandamachuu dadhabuun gara biyyoota ollaatti ba'uun dhokachaa jiru jechuun ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa ibse. Sadarkaa tajaajila koominikeeshinii mootummaatti deetaa ministeera tajaajilichaa kan ta'e Kabbadaa Deessisaa ibsa adoolessa 14 bara 2022 miidiyaaleef kenneen gareen shororkeessaa ABO shanii tarkaanfii mootummaan irratti fudhataa jiruun dadhabee gara biyyoota ollaatti dhiyeessaa jira jechuun dubbateera. Dhimma kanaan wal qabatee rogeeyyiin siyaasaa hedduun yaadota adda addaa ibsuu irratti kan argaman yoo ta'u, rogeeyyiin gariin muddama hamaa keessa seenanii waan jiraniif ibsa sobaatiin dabballootaa fi deeggartoota isaanii gammachiisuu yaalu yoo jedhan, gariin immoo dhiibbaa bilxiginnaan naannoo Amaaraa irratti gochaa jirtu jalaa miliquuf ibsa dhugaarraa fagoo ta'e kana kennuuf dirqamuu akkan oollee ibsaa jiru. Kanaan duras hoogganaan ittaanaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa Konoleen Abbabaa Garasuu tarkaanfii mootummaa fi qaamoleen nageenyaa waliin ta'uun garee ABO shanii irratti fudhatanii sochiin garichaa sadarkaa biyyaaf yaaddoo ta'uu hin dandeenyetti gadi bu'uu ibsee osoo hin turin sochii waraana bilisummaa Oromoo bifa dambalii fakkaatuun damboobuu maddeen garaagaraa ibsaa jiru. Miidiyaaleen mootummaa dadhabinsa waraana bilisummaa Oromoo isa dharaan mootummaan ololaa jiru kana wayita wal harkaa fuudhanii afarsaa jiranitti sochiin cimaan waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa, giddugaleessa Oromiyaa, kaaba Oromiyaa, kibbaa fi ba'a Oromiyaa keessatti taasisee ibsa bilxiginnaatti waaroo salphinaa uwwisuu ibsaa tureera. Sababa kanaanis maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf garee waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee uummata nagaarratti yakkoota raawwatu ijaaranii bobbaasuun ilmaan namaarratti gochoota suukaneessoo raawwachaa akka turan odeessi keessoo sirnichaatii ba'uu mirkaneessaa tureera. Rakkoo siyaas-diinagdee biyyattii kokkeetti muddee jiruun uummanni dallanee aangoo mootummichaa akka hin raasneef saboota biroo sobuuf yoo yaale malee waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessaa ba'uun uummata waliin magaalaa keessa jiraachaa akka jiru ragaaleen agarsiisan hedduun jiraachuu maddeen adda addaa ibsaa jiru. Ajajaa olaanaa dhaabichaa Marroo Darribaa dabalatee hooggantoota Oromoo waraana bilisummaa Oromoo hedduu ajjeefneerra jechuun mootummaan bilxiginnaa soba adii odeessaa turuu kan taajjaban maddeen garaagaraa ammas waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti fudhatameen dadhabee gara biyyoota ollaatti baqachuun dhokachaa jira jechuun mootummaan bilxiginnaa mootummaa sobduu ta'uusaa ofirratti ragaa akka ba'etti ilaalamaa jedhaniiru. Inumaayyuu waraanni bilisummaa Oromoo gara magaalaa teessoo sirnichaa Finfinneetti dhiyaatee qubachaa waan jiruuf Finfinnee qofa akka hin seenne waraana Oromiyaa keessa facaasee ture gara giddu galeessatti sassaabbachaa akka jiru maddeen garaagaraa ibsaa jiru. Godina Baalee aanaa Gurraa Dhaamoleetti hidhattoonni naannoo Sumaalee daangaa Oromiyaa ce'uun haleellaa uummata nagaa irratti raawwataniin namoonni kurnaniin lakkaa'aman ajjeefamuu fi abbootii warraa 1,000 ta'an immoo qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uun aanaa Dalloo Mannaa ganda Kallee Golbaa jedhamu qubatanii jiraachuu bulchaan aanaa Dalloo Mannaa obbo Haajii Mohaammed Awwal ibsuu BBC'n Afaan Oromoo gabaaseera. BBC'n Afaan Oromoo bulchaa aanichaa waabeffachuun gabaasa gidduu kana dhiyeesseen hawaasni aanaa Gurraa Dhaamolee hanqina roobaa mudateen hongee cimaan saaxilamee rakkoo fi gidiraa jabduu keessa wayita jiru kanatti hidhattoonni naannoo Sumaalee daangaa Oromiyaa ce'uun haleellaa raawwataniin qonnaan bultoota qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqisuu maddiitti godaansaaf akka saaxilan mirkaneesseera. Haleellaa hidhattoota Sumaaleetiin raawwatame kanaan lubbuun namoota kurnaniin lakkaa'amanii darbuu kan eeru bulchaan aanichaa dhukaasni namoota nagaarratti banamuu haaluusaa BBC'n Afaan Oromoo gabaaseera. Sababa walitti bu'iinsaa fi hongee yeroo dheeraaf guutummaa gammoojjii Baalee mudateen aanaa Gurraa Dhaamolee gandoota Hokkoltuu fi Habroonarraa naannoo Oromiyaa fi naannoo Sumaalee daangessan irratti abbootii warraa 1,300 siqaan buqqaanii gara aanaa Dalloo Mannaa fi Daawwee Qaaccan qubatanii kan jiran yoo ta'u, namoota qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaaniif yeroo ammaatti nyaataa fi sharaan keessa bulan dhiyeeffamaa fi jiraachuu kan hime bulchaan aanichaa garummoo deeggarsi namummaa uummata kana akka barbaachisu ibseera. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'achuuf dirqama qabaa jedhan durataa ittaanaan Koongireesii Federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa. Mootummaan bilxiginnaa biyyattii keessatti nageenya buusuuf waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'achuuf dirqamni akka irra jiraatu durataa ittaanaan Koongireesii Federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa hubachiisan. Obbo Baqqalaan kana kan hubachiisan hidhaarraa hiikamuu isaanii waliin wal qabsiisuun hawaasa sagalee ta'aafii ture galateeffachuuf daawwannaa Jawaar Mohaammed waliin Ameerikaatti taasisaa jiran irratti marii hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Las Vegas waliin gidduu kana taasisaniin ture. Mootummaan bilxiginnaa akkuma wal waraansa warraaqsa bilisummaa uummata Tigraay waliin gaggeessaa ture karaa nagaa furuuf murteesse hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo dabalatee hidhattoota kanneen biroo Itoophiyaa keessa socho'an waliinis mari'achuu akka qabu kan eeran obbo Baqqalaa Garbaa gareewwan qabsoo hidhannoo gaggeessan dabalatee qaamolee siyaasa biyyattii keessatti qooda qaban hunda waltajjii marii biyyaalessaa Itoophiyaan gaggeessuuf karoorsite keessatti yoo hirmaanne marichi bu'aa kan hin qabne ta'uu hubachiisaniiru. Lolli garee hidhatan lamaan gidduutti taasifamu mariidhaan furmaata akka argatu kan eeran obbo Baqqalaan
Waraana Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun lammiileen nagaa osoo hin dhumin hin buqqa'inii fi qabeenyi hin barbadaa'in mari'achuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisaniiru. Deetan ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadaa Deessisaa garuu mootummaan Bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'achuuf fedhii fi karoora akka hin qabne raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee ture. Mootummaan Bilxiginnaa paartii manni marii bakka bu'oota uummataa shororkeessummaadhaaf farrajee ture. Warraaqsa bilisummaa uummata Tigraay ramaddii shororkeessummaa jalaa osoo naqiin waliin mari'achuuf qophii ta'uu qondaalonni mootummaa Bilxiginnaa hedduun kallattii garaagaraa beeksisaniiru. Mootummaan Bilxiginnaa waldhabdee warraaqsa bilisummaa uummata Tigraay waliin qabu karaa nagaa furuu yoo barbaade bu'uuraalee misoomaa tajaajila hawaasummaaf oolan kanneen waraana mancaaniif akka ijaaramaniif dhaabbata mootummoota gamtoomanii gaafateera. Magaalaa Finfinnee keessatti dargaggoonni Oromoo tika mootummaan ukkaanfamanii hidhamaa jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti tikni mootummaa badii tokko malee dargaggoota Oromoo adamsee mana hidhaatti guuraa jiraachuun ibsame. Maddi keenya magaalaa Finfinnee irraa raadiyoonii Dirree Shaggariif odeessa kennan tokko akka ibsanitti magaalaa Finfinnee bakka Askoo jedhamuun beekamu keessaa dargaggoon maqaan isaa Dagaagaa Faqqadaa jedhamu adoolessa 11 bara 2022 tika mootummaatiin butamee hidhamuu dubbatu. Dargaggeessi kun yeroo garaagaraatti sababa Oromummaa isaa qofaaf qabamee manneen hidhaa biyyattii hedduu keessatti gidirfamaa turuu kan himan maddi keenya ammas badii tokko malee tika mootummaatiin karaarraa qabamee ukkaanfamuun konkolaataa keessa buusanii fuudhanii akka deeman himu. Dargaggoo Dagaagaan tika mootummaatiin erga ukkaanfamee guyyoonni 4 darbuu kan himan maddi keenya hanga gabaanni kun qindaa'utti maatii isaas ta'ee hiriyoonni isaa bakka itti hidhan wallaalanii barbaadaa jiraachuu ibsaniiru. Manneen hidhaa fi waajjiraalee poolisii yeroo garaagaraa hidhamtoota keessa tursiisan deemanii iyyafatanis namni maqaan isaa akkas jedhamu akka hin jirre maatitti himamuu dubbatu. Maatiin barbaadanii dhabuurraan kan ka'e akkuma kana dura dargaggoota Oromoo hedduu ukkaamsuun mana hidhaatii baasanii rashanaa turan dhabamuu isaatiif yaaddoo guddaa keessa seenanii akka jiran raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Waggoottan arfan darban kana keessa dargaggeessi Oromoo roorroo takkaan agarre keessummeessaa jira kan jedhan maddi keenya hojii hojjetee of jiraachisuun hafuutii mirga ba'ee galuullee dhabee gidirfamaa akka jiru dubbatu. Mootummaan Bilxiginnaa dargaggoota Oromoo bakka dhalootaan quuqama eenyummaa fi Oromummaa isaaniif qabaniin qoodanillee doorsisaa, adamsaa, hidhaa fi ajjeesaa akka jiru himanii Dagaagaas bifuma wal fakkaatuun Oromummaa isaatiif ukkaamsan malee yeroo kanatti sochii siyaasaa kamuu keessan jiru jedhan. Finfinnee fi magaalota godina addaa naannawa Finfinnee keessatti namoota hedduu ukkaamsanii achi buutee isaanii dhabamsiisaa akka jiran gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Tarkaaffii mootummaan garee shororkeessaa ABO shan irratti fudhachaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo dandamachuu dadhabuun gara biyyoota ollaatti ba'uun dhokachaa jiru jechuun ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa ibse. Sadarkaa tajaajila koominikeeshinii mootummaatti deetaa ministeera tajaajilichaa kan ta'e Kabbadaa Deessisaa ibsa adoolessa 14 bara 2022 miidiyaaleef kenneen gareen shororkeessaa ABO shan tarkaaffii mootummaan irratti fudhataa jiruun dadhabee gara biyyoota ollaatti dhiyeessaa jira jechuun dubbateera. Dhimma kanaan wal qabatee rogeeyyiin siyaasaa hedduun yaadota adda addaa ibsuu irratti kan argaman yoo ta'u, rogeeyyiin gariin muddama hamaa keessa seenanii waan jiraniif ibsa sobaatiin dabballootaa fi deeggartoota isaanii gammachiisuu yaalu yoo jedhan, gariin immoo dhiibbaa Bilxiginnaan naannoo Amaaraa irratti gochaa jirtu jalaa miliquuf ibsa dhugaarraa fagoo ta'e kana kennuuf dirqamuu akkan oollee ibsaa jiru. Kanaan duras hoogganaa ittaanaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa Konoleen Abbabaa Garasuu tarkaanfii mootummaa fi qaamoleen nageenyaa waliin ta'uun garee ABO shan irratti fudhatanii sochiin garichaa sadarkaa biyyaaf yaaddoo ta'uu hin dandeenyetti gadi bu'uu ibsee osoo hin turin sochii waraana bilisummaa Oromoo bifa dambalii fakkaatuun damboobuu maddeen garaagaraa ibsaa jiru. Miidiyaaleen mootummaa dadhabinsa waraana bilisummaa Oromoo isa dharaan mootummaan ololaa jiru kana wayita wal harkaa fuudhanii afarsaa jiranitti sochiin cimaan waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa, giddugaleessa Oromiyaa, kaaba Oromiyaa, kibbaa fi ba'a Oromiyaa keessatti taasisee ibsa Bilxiginnaatti waaroo salphinaa uwwisuu ibsaa tureera. Sababa kanaanis maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf garee waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee uummata nagaarratti yakkoota raawwatu ijaaranii bobbaasuun ilmaan namaarratti gochoota suukaneessoo raawwachaa akka turan odeessi keessoo sirnichaatii ba'uu mirkaneessaa tureera. Rakkoo siyaas-diinagdee biyyattii kokkeetti muddee jiruun uummanni dallanee aangoo mootummichaa akka hin raasneef saboota biroo sobuuf yoo yaale malee waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessaa ba'uun uummata waliin magaalaa keessa jiraachaa akka jiru ragaaleen agarsiisan hedduun jiraachuu maddeen adda addaa ibsaa jiru. Ajajaa olaanaa dhaabichaa Marroo Darribaa dabalatee hooggantoota Oromoo waraana bilisummaa Oromoo hedduu ajjeefneerra jechuun mootummaan Bilxiginnaa soba adii odeessaa turuu kan taajjaban maddeen garaagaraa
Ammas waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti fudhatameen dadhabee gara biyyoota ollaatti baqachuun dhokachaa jira jechuun mootummaan Bilxiginnaa mootummaa sobduu ta'uusaa ofirratti ragaa akka bahetti ilaalamaa jedhaniiru. Inumaayyuu waraanni bilisummaa Oromoo gara magaalaa teessoo sirnichaa Finfinneetti dhiyaatee qubachaa waan jiruuf Finfinnee qofa akka hin seenne waraana Oromiyaa keessa facaasee ture gara giddu galeessatti sassaabbachaa akka jiru maddeen garaagaraa ibsaa jiru.